Ilaa akkas jetti. Baddeessaa soofte malee. Baddeessaa soofte malee qilxu soofteen nagarree qancaraan boosse malee kichuu akka koo nagarree ishee. Situ naaf deemoo kan nageeggeessitu akka waan naaf beektu kan galmaa koo himtu. Hinseenee dhibbaa yeroo ammaa kana hojii koomeedii ishee Shibirreef Bashkadaa jedhamuun daawwattootaaf hordoftoota ishee gama miidiyaa hawaasummaatiin jiran biratti beekamtii guddaa horatteetti. Ilaamee waan sitti himuu. Hojiin koomeedii ishee toora yuutuubii egeree miidiyaa jedhamuun kutaa kutaatiin daddarbuu eegalee jira. Kunis dinqisiifattoota hedduu hinseeneef argamsiisee jira. Haalli dubbii ishee keessumaa haala waliin dubbii baadiyyaa keessatti taasifamuuf uffannaa haadholiin faayamuun taasistu adda. Bashkada na dhagaa jirtamini animee ani nan deemalee nan cabe miti. Hinseenee dhibbaa Shibirree waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra. Hinseenee dhibbaan jedhama kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee naannoo Dargeedha. Ammallee achumaan jiraadha jechuudha. Haadha manaatis haadha mucaatis barattuuti illeeti. Hinseeneen haala ittiin gara hojii koomeediitti dhufte yeroo ibsitu. Kan hinseeneen akkamittiin akka Shibirree taate yeroo jalqabaaf akka carraatti yookiin akka tasaati. Sana booda garuu Shibirreen hojii sana namoonni baay'een jajjabeessanii akka ishiif malbitti himanii akka ishiin dandeessu itti himanii sana qabatteeti guddisaa kan isheen deemte. Gaaffii Shibirreetu amala hinseenee dhaale moo hinseeneetu amala Shibirree dhaalee jennee gaafanneef yeroo deebistu. Amala Shibirreen dhaale jedhuure akkasumatti na fudhadhu. Akka Shibirreetti yeroo ammaa kana Bashkadaa waliin haala keessa jiran ni dubbatti. Eeyyee Shibirree ta'ee yoon dubbadhe ammallee deebiinii jiran bakkeen jira. Gara Finfinnee kanatti illee ol ba'eera. Nama na waamellee beekta jedhee yaada. Egaa ammallee bakkeen jiraanii jaarsi dhufees hin jiru. Wanni kun ballachaa deema gara fuulduraatti. Yoo Waaqayyo na gargaare bal'isaan deema jedhee yaada. Hojii koomeedii Shibirreef Bashkadaa jedhamuu fi toora yuutuubii egeree miidiyaatiin torbaniin daawwattoota bira ga'u kan irratti Bashkadaa jechuunis abbaan manaa Shibirree haala ittiin dhufu ni qabaataa laata? Eeyyee amma yoo dhibeeyyuu gara fuulduraatti iskiriiptiin kun guddachaa gaafa deemu Bashkadaan dhufaa deema. Soo maatii ta'aa deema iccitii na baasisaallee jirta. Bashkadaan hin dhibu. Barruun Shibirreef Bashkadaa ammaaf barreeffamee kan ittiin hojjetamu ta'uu baatus gara fuulduraatti garuu barreeffamaan gabbistee caalaatti miidhagsitee taphachuudhaaf yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himtee jirti hinseeneen. Dhugaa dubbachuuf egaa ammaaf barreessuun jalqabne kana gochuuf immoo ganaa nama si barbaada nama si bukkee dhaabbatu. Artii gaafa ta'u wanna cimaadha waan qallaalee akkasumaan akka tiktaakiitti daqiiqaa tokko yookiin seekendii 15 hojjettu miti. Ammaa fi bakkuma san ga'eedha kan yaada uume achumatti hojjedhu. Gara fuulduraatti nama waliin nama qabaadhee akkan barreessummaa abdiin qabaa nan barreessaan deemas. Hinseeneen haala dubbii waan koomeedii Shibirreef Bashkadaa irratti jedhamu akkasumas uffata haadholee akkaataa ittiin argattee fayyadamtu irratti waan jettu qabdi. Huccuun sun kan harmee kooti harki caalu soo ishiinillee wayyaa isaan uffatteeti gara baadiyyaatti kan ishiin ol dhuftee gara magaalaatti heerumtee nuunnu godhattee bakka kana jirru. Wanna jibbamu miti huccuun sun aadaadha kabaja qaba akkasumas illee aadaa doliin koo wanna isaan uffatanii gama biraatti illee uummanni Oromoo baadiyyaa keessa jiraatu harki caalu kan uffatudha. Soo Shibirreen nama laatee fi osoo hin taane huccuun sun gar tokko kan harmee isheeti akkasumas illee kan maatii ishee kan harmee ishee lammaffaati. Hojii koomeedii ishee akka gara daawwattootaatti dhiyeessitu yaada isaa kan argatte abbaa warraa ishee irraa ta'uu dubbatti hinseeneen. Gaaffii baay'een barbaadu yookaan baay'ee jaalladhu na gaafattee abbaan warraan koo gahee guddaa taphateera as keessatti dhugaa dubbachuuf na jajjabeessa caanaan irraan ga'uun qabu. Akkasaaf akka waaqaati kanan as ba'ee fuula uummataa kana dura jiru uummati kun akka inni na jaallatu kan godhe gara caaluu abbaa manaa kooti jedhee yaada naaf jiraatu. Mudannoo yoo qabaattes gaafatamtee yommuu deebistu. Jiru namoonni tokko gaafati dhagaa taatee deemuu barbaaddu kan madooshaa ta'anii dhufuu barbaadan jechuudha. Yoo callistee dhiistee deemte malee egaa cimaadha.
Dubbii artii kana keessatti waa hedduutu nama mudataa gara fuulduraatti na dubbadha jedhee yaada. Baddeessaa sooftee malee haa jechuudha. Qilxuu sooftee nagarre qancaraa boosse malee kichuu akka shibirree nagarre ishii baadibboo. Uffata haadholiin hojjechuun ishee gammachiisuu kaastiin seeneen. Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tola. Konfiidensiin qaba wayyaa sana uffadhee hojjechuuf gaafa hojjedhu sodaa tokko hin qabu. Konfiidensii guddaan natti dhaga'ama. Eenyummaa kooti gatitee. Hojii koomeedii ishee keessatti waan Dooktar Naafiyaadiin kaastuuf waan hojii isheetti ishee jajjabeessuuf ta'uu himti. Dooktar Naafiyaadi baay'ee nama na jajjabeessee wantaan gochuu qabullee natti himee wantaan gochuu hin qabne immoo natti himee. Caalaatti immoo erga Finfinnee dhaqees wal arginee haasofnee akkasumas illee bilbilaan haasofnee nama hedduu na jajjabeesse dhugaa dubbachuuf nama fuulduratti akka hin deemnu tarkaanfachiise malee waan badii koo natti himee waan gaariis akkasuma natti hime. Egaa namni karaa biraatti yaaduu danda'a. Shibirreen akkasumas shibirree jajjabeessuuf Dooktar Naafiyaad dudduubatti hin jenne. Yaada xumuraa isheetiinis akkas jettiin seeneen. Ani yaadan qabu Oromoo yoo wal cabsee hin bareedu yoo tokko taanee yoo wal jaallanne yoo wal gorfanne kan bareedu Ormi nu gorsuun agas mara miti. So yoo balleessaa qabaadhe illee akka isaan na gorsan karaa miidiyaarra ba'anii shibirreen akkasiin seeneen akkasiirraa keessaa dhufanii utuu na gorsanii natti tola. Kanarraan kan hafe uummata Oromoo saba bal'aa kan hedduun sin jaalladha jechuun barbaada. Yaada guddaan qaba. Yaadan qabu sun namoonni ciccimoon na barbaachisu. Namni na gorsu, namni yaada naaf laatu na barbaachisa. Sababiin isaa ani artiidhaaf ganaa ijoolleedha. So kanaaf namni na barbaachisa sababii ta'eef wannan hambisullee warra nama hojjedhe keessaa wannan isaa deemu qabaachuun qaba. Wannan immoo itti cimsee hojjedhus akkasuma jiraachuu danda'a. So kanaaf namni illee na barbaachisa, namni na bukkee dhaabbatu, namni yaada naaf laatu, namni na jajjabeessu. Yaada guddaan qaba yaada kana baasee hojjechuuf. Abbaa warraa hin seenii dhibbaa Masfin Takluu haadha warraa isaa haala ittiin jajjabeessu irratti sagalee Ameerikaatti waan himee qaba. Gaafa isheen wantoota kana hojjettu yaa'u nan eeyyamaafis amma kana wanta dhibbaa irratti geessu waan taaneef naqinii kanan godhinii manaa amma yoonaatti wanta ni jedhan qabu. Yeroo isheen na eeyyamsiifattu nan eeyyamaaf gara fuulduraattis bira dhaabbachuuf qophiidha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.